Angoni bitaa sartingal. Qabeenya sargatee bitaatti hin galle. Beekumsa sargatee bitaatti hin galle. Qabaa beeka waan ta'eef. Isin nama Waaqayyo gaafa taatan qabaa waan hundumaa beektu. Nama Waaqayyo yeroo taatu qabaa waan hundumaa beektu. Ogeessi waan hundumaa qaba jedha Solomoon. Isa tokko yeroo qabatti godhu isa tokko lafa hin buusinedha. Isa tokko hin gatiin jechuun beekumsa biraa argachuu fettee beekumsa biraa hin gatinidha. Beekumsa sagalee qabadhu beekumsa sagalee dabaladhu. Ogummaa dabalachaa deemi bidiidha. Bidii ogummaa yoo argatte garuu hin gurgurinedha. Of harkaan baasiin galfadhu. Fudhadhu galfadhu. Ogeessa ta'i. Kaayi sammuu kee keessa. Jilbii godhi ol kaayi. Sagalee Waaqayyoo ol kaayi obboleettii obboleessa koo. Haaleluyyaa. Sadaffaa. Seerri Waaqayyoo gaa lammaffaa irratti maal jennee? Inni jalqabaa seera Waaqayyoo kan nama dagachiisu nama isaan barsiisu dhabuudha jenne. Lammaffaani taayitaan beekumsi ogummaan yoo akka ta'utti hin qabamne seera Waaqayyoo irraa nama kaasisuu danda'a. Qabeenya baay'ee qabaattanii aangoo qabaattanii beekamtii baay'ee qabaattanii qabaa isaan beektan taanaan seera Waaqayyoo keessaa isin baasaadha. Inni lammaffaan. Sadaffaa utuu seericha hin hubatin seerichaan saba bulchuuf fo'amuudha. Utuu seericha ofii hin hubatin nama bulchuudhaaf dhufu. Yesus Kiristoos Phexrosin nama kan walitti qabduun si godha jedhee Phexrosin utuu qurxummii qabu kan itti dubbatee fi Phexrosi dandeettii inni qabu dandeettii nama bulchuudhaaf ga'u ta'uusaa beekeeti Yesus. Qurxummii namni qabu kun hojii isaatti namni dadhabaa bulu kun yoo nama dhufee qabee yoo nama walitti gara mootummaa Waaqayyootti deebisee hojii hojjetaa jedhee dubbachuu Yesus Kiristoos. Hojii keessatti jaboo yoo taatan waan qabeetti jabaa ta'uu qoosa Phaawulos jedhu sana taatu. Amantiitti jabaa, waan qabeetti jabaa, dorgommee isaa xumuruutti jabaa nama akkasii, obboleettii akkasii, obbolootota akkasii gooftaan isin haa taasisu. Waaqayyo isin haa taasisu. Waan qabdanitti cimaa, waan qabdanitti cichaa, itti jabaadhaa. Namoonni itti guddachaa deemuu kee haa argan jedhe Phaawulos Timootewosiin immoo. Itti guddachaa deemee mul'aticha itti guddachaa deemuu qabna. Lallabatti guddachaa deemuu. Kadhannaatti guddachaa deemu. Geggeessummaatti guddachaa deemu. Akka dubbiitti guddachaa deemu. Kennuudhaan guddachuu. Tajaajiluudhaan guddachuu. Naamusa qabaachuudhaan guddachuu. Haaleluyyaa. Maatii ofii gidduutti, firoota ofii gidduutti hafuurri guddachaa deemu yeroo kanaan jalqabee tokko keessan kan argate haa ta'u. Haaleluyyaa. Tokko keessan argatu. Obboleettii obboleessa qabeenyaan, maanaan, hojiidhaan guddachuun siif haa ta'u. Dua kaleessaa utuu hin ta'in akkuma kaleessaa utuu hin ta'in ani fufaanis makaleeyaati sirriidha. Namummaan gosa makaleeyaati. Annamni na haaraan hin dhalanne nama haaraa miti fufaa masa duriiti. Garuu maaltu na jijjiire beektu hafuura Waaqayyootu na jijjiiraa deema. Hafuura Waaqayyoo nu jijjiiraa deema. Nama hafuuraa ta'aa deema. Jijjiiramna. Cubburraa gara qulqullummaatti. Wallaalummaarraa gara beekumsaatti. Xiqqoo hojjechuu fi xiqqoo deddeebi'uu keessaa gara dhimma baasuusa caaluutti dhufaa deemna. Iddoo jirutti haawwati shaayiin gochaa deemuu sana natti tola baay'ee. Iddoo jirtan saba gidduu jirtan maatii gidduu jirtan keessatti waldaa kee jirtu keessatti obbolootaaf hawaasa gidduu jirtu keessatti alatti ba'aa deemuu qaba mul'anni kee. Dhiibbataa deemuu qaba. Ameen. Alatti dhiibbachaa deemuu qaba mul'anni keessatti. Maqaa Yesuus Kiristoos isiniifan kadhadha. Mul'anni kee irraa kaasee isa cabsee ba'u haa ta'u. Isa mul'atu haa ta'u. Isa daangaa diigu haa ta'u. Maqaa Yesuus Kiristoosiiti. Seericha utuu hin beekin seerichaan bulchuu barbaadu kan namoonni. Har'amma namoonni waldaa kiristaanaa amantoota gurguratan kan namni dhimmi dhaalootaa isaanii ilaallanne, dhimmi namaa isaanii ilaallanne. Faayidaa isaanii qofa, horii argachuu isaanii qofa. Horii argatu taanaan nama iyyuu kan gurguran jiru. Nama kan ajjeesan jiru horii argatu taanaan. Horii argannaa nama. Namni maallaa godha horii malee jechuurra jedhamee nama. Nama nagaa keetii attam jirte yoo jette nagaan kee maallaa godhaa. Yeroo namni isin jedhe nagaa jechuudha. Achirra geenye amma nagaa bachuun kee maallaa godhaa. Yoo nan gargaartu ta'e isin jedha amma namni amma. Hiriyyummaan kee maallaa godhaa. Fira koo ta'uun kee maallaa godhaa. Yoo nan gargaartu ta'e. Asirra geenye utuma deemnu. Asirra geenye namni baay'ee. Seerri Waaqayyoo gaa seera Waaqayyootu nu batiin warri nama geggeessan seera Waaqayyootu nu batiin warri lallaban warri barsiisan nama gufachiisu
ofiisin gufatu karaarraa kaatu naamiyaa boqonnaa torba lakkoofsi 25 warra seericha beekanii ittiin bulchan warra seericha hubatanii ittiin bulchuudhaan geggeessitoota ta'anii saba koo itti fufsiisanii ofii isaaniitti itti fufanii fooyyee Waaqayyo. Warra kam warra seera koo beekanii fi warra ittiin bulchuu danda'an warra immoo geggeessitoota ta'uu danda'an fooyyee. Izraa boqonnaa torba lakkoofsa 25. Geggeessaa ta'uun inni jalqabaa seera Waaqayyoo beekuu barbaachisaa. Barachuu barbaachisaa. Eessa jirraa? Barri kun maali? Yeroo attamii keessa jirraa? Dhaloota maalii keessa jirraa? Kana miidiyaa irraa dubbisnee miti. Waaqayyoon kadhannee Waaqayyo irraa fudhachuu qabna mul'ata isaa. Miidiyaa irraa dubbisnee barreeffama irraa dubbisnee isa BBC, CNN, Al Jazeera nu dubbate isa lallabna miti. Inni nu ilaallatu. Isa akkuma namaatti dhaggeeffannu waan barsiiftan dhaloonni kun eessa akka jiru garuu Waaqayyoon kadhattanii fudhachuu qabdu kennaa. Mul'ata. Waan barsiiftan Waaqayyo irraa fudhachuu qabdu. Akka itti geggeessitan Waaqayyo biraa fudhachuu qabdu. Solomooni nen kadhate Waaqayyoon. Akka itti geggeessu hin beeku jedhee. Hin danda'u saba kana maaliin geggeessaa? Hubannaa naa kenni, ogummaa naa kenni kadhatee Waaqayyo. Waaqayyo akka itti jedhe ati warqee qabeenya beekamtii badhaadhaa ta'u waan nan kadhatanii fedhe. Ani immoo itti dabalee qabeenya guutummaa biyya lafaa ga'uyyuu siilaan dhabee Waaqayyo. Yeroo nu isa jalqaba isa barbaachisu kadhannu Waaqayyo isa dabalataa nuu kenna. Kanaaf duraan nuusaa mootummaa koo barbaada. Yesuus Kiristoos eenyu akka ta'e anaan na baraa. Anaan na hubadhaa. Inni tola isinii kenname maa jira? Isa tola fudhattu jedhame Yesuus. Kanaaf nu isa waan tola nuu kenname barbaanna. Kanaaf isa gatiidhaan nuu kenname sana mana keenya keessatti kabachiisuu dadhabne. Kanaaf laphee keenya keessan bulu. Faarfannaa baay'ee dhaggeeffannaa, obboloota baay'ee wal beennaa, kan baay'ee odeessaa oollaa akkasii obboloota tokko. Tarii amma isin immoo iddoo garaagaraa waan jirtanii fi hojii hojjettu, namoota hojiitii, hojiidhaaf biyya garaagaraa jirtu, waan jiru kun baay'ee isin ibsuu dhiisuu danda'a. Garuu ani iddoo namoota wajjin baay'ee waan wal arginuu fi biyya keenya kana keessatti caalaalumatti bara oduu bara haasaa fakkaata. Haasaa namatti buusa. Namni haasaan galchu haasaa dubbata baay'ee dubbata. Izraa boqonnaa torba lakkoofsi 25 utuun hubatiin utuun baratiin hin geggeessinaadha. Gura seera Waaqayyoo badhaadhe ndasii seera Waaqayyoo barsiisaadha. Akka jedhu namni Waaqayyoo Phaawulos yeroo barreessu ergaasaa keessatti warri akkasii kun jedha warra Timootewos yeroo barreessu bara dhumaa keessa milikinni tokko laasa kana. Namoonni akkasii akka qulqullummaatti jiraatan barsiisu ofii garuun jiraatanii. Isaanii dubartoota warra cubbuun irra tuulametti iyyuu dabalanii dhaqanii cubbuutti fe'uudha. Cubbuutti dabalu, cubbuu irratti cubbuu dabalu. Warra sinayyuu cubbuudhaaf lafa dhaqan dhaban. Dubartoota cubbuudhaan qabamanii akka itti ba'an dhaban baasuun isaaniiti irratti ba'aatti dabalu dhaqaniidha. Cubbuutti dabalu. Garuu seera Waaqayyo barsiisu. Ati isin ejjiin jettu akkasuma seerri sun siifisin hojjete deemi Yesuus. Hundumaa hojjeta. Inni natiin jettu hin hattaa. Inni sobin jettu hin sobdaa. Seerichi inni kan ammaa kun akkuma isa duraati miti yoo jedhe. Hundumaaf akkas miti. Hundumaaf hojjeta miti yoo. Atis akkasuma nammatamta seericha kee ala ba'uu hin dandeessu. Barichi ijoollee Abrahaamiidha jettanii waan galtan isinitti hin fakkaatin jedhe Yesuus. Ijoollee Abrahaam jettanii waan galtan isinitti hin fakkaatin. Qottoon hidda hundumaarra kaa'amee jira jedhe. Qottoon hidda hundumaarra kaa'amee jira. Ijoollee Abrahaam ta'uun ittiin galamu. Yesuusis jechata kana yaa abbaa jettanii qofa. Yesuus jettanii qofa. Maqaa koo qofa waamuudhaan hin galtan jedheen jireenyaan galtu. Maqaa kee seexanoota baafnee, maqaa kee raajii dubbannee, maqaa kee dinqii hojjennee yommuu jettanii ani immoo tasumaayyuu isin hin beeku. Yaa warra hamaa gootanii ija koo duraa badaa jedheen mul'inatti isin badhaa. Namoonni warri wangeela jallisuu barbaadan isa kana Yesuus Kiristoos firdii kennuu hin danda'u. Waaqayyo abbaa biratti Yesuus nama waan ta'eef humna hin qabu jedhu. Akkas jechuun miti kutaan kun. Maqaa koo isa qulqulluudhaan dhiiftanii maqaa kootiin daldaaluu, maqaa kootiin soba hojjechuu, maqaa kootiin raajii waan dubbattaniif isin jibbe, isin ciigaa jechuu isaati malee ani haboo hin qabu. Jireenya abbaa koo biratti ani haboo hin qabu jechuu isaa miti. Waaqayyo nu gargaaru. Isin dubbisaa. Utuun baratiin geggeessaa ta'uun hoolota yeeyyii nyaachisuudha.
utuu hin baratin barsiisuun gufachiisuudha. Jaamaaf jaamaan yoo wal duukaa bu'anii karaa wal geggeessanii jedhe Yesuus. Hallayyaalitu jedhe. Lamaanuu qamadii yookaan garbuu walitti hirkate maal ta'a jedhee wal fudhatee kufa jedhe Yesuus. Kanaafi inni tokko namni inni geggeessu agartuu qabaachuu qaba. Qaroo fagoo qabaachuu qaba. Fagootti ilaaluu danda'uu qaba. Ija keessan tulluu gamarra kaadha. Gaara isa ta'e Yesuus Kiristoos irra kaadha. Gaara bara baraan jiraata. Galanni Yesuusiif haa ta'u. Seera Waaqayyoo irraa kan nama kaachisan dubbachaa jira. Wantoonni akkas akkasii kun.